Viidiyoo yeroo dabre irratti Google Translate yookaan immoo weebsaayitii Google fayyadamuun afaan Oromoo gara afaan kamiyyuutti akkasumas afaan kamiyyuu gara afaan Oromootti akkataatti jijjiiran wal duraa duubaan ilaallee turre. Viidiyoo irraa keessatti ammoo aappilikeeshinii ajaa'ibaa tokko qofa fayyadamuudhaan akkamitti afaan kamiyyuu gara afaan Oromootti yookaan ammoo afaan Oromoo gara afaan kamiyyuutti akkamitti akka jijjiiran ilaalla. Akkuma agartan iskiriina irratti afaan Ingiliffaa barreeffame kana gara afaan Oromootti jijjiiruuf iddoo sarchi yookaan mallattoo xiqqoota kana irra qabuun gara afaan Oromootti naaf jijjiira. Barreeffama garaa gara afaan Ingiliffaatiin ture gara afaan Oromootti salphatti jijjiiruuf aappilikeeshinii kan isin fayyadu waan ta'uuf viidiyoo kana keessatti akkamiin akka itti fayyadamnuu fi akkasumas aappilikeeshinii akkamitti akka agartan viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan kan isin agarsiisu ta'a. Akkasumas aappilikeeshinichi barreeffama kamiyyuu koppii gootanii bifa salphaa ta'een gara afaan Oromootti akkasumas afaan Oromoo gara afaan biraatti salphatti jijjiiruuf nu fayyada. Viidiyoo kanaan gadumaa daawwachuun nama jitura. Okay guys, barnoota keenyatti kallattumaan yeroo deebinu aappichi guyyaa irraa ilaallu aappiin ajaa'ibaa isa kana jechuudha. Aappicha argachuudhaaf ammoo liinkii isaa descriptionii isiniif kaa'eetiin jira. Liinkicha cuqaasuun kallattumaan gara weebsaayitii isin naqaa. Weebsaayitii sana keessatti iddoo daawunlood jettu gaddeemtanii dabarfachuu ni dandeessu jechuudha. Amma akkamitti akka itti fayyadamnu isin agarsiisa. Jalqaba irratti aappicha yeroo haala kanaan seennu aappichi haala kanaan nuuf bana jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? Erga haala kanaan nuuf bane mallattoo tana ni agartan. Mallattoo switch jedhamti yookaan ammoo cufuu fi banuuti jechuudha. Yeroo haala kanaan nuuf fidee jalqaba irratti mallattoo tana ni bananna jechuudha. Mallattoo tana kallattumaan yeroon banu kunoo akkuma agartan mallattoo T isa kana naaf baasaa jechuudha. Innis faayidaan isaa maali? Mallattoon tun yeroo hunda Ingiliffaa yookaan ammoo barreeffama jiru feene irra qabnee gara afaan Oromootti yookaan ammoo afaan barbaannetti nuuf jijjiiruuf nu fayyada jechuudha. Amma isteeppii itti aanu irratti maal goona? Erga wanta kana on goone amma afaan itti jijjiiruu barbaannu yookaan ammoo afaan itti fayyadamuu barbaannu filanna. Fakkeenyaaf jalqaba irratti afaan Hindiitti argama jechuudha. Afaan Hindii waan hin fayyadamuu hin barbaanneef yookaan ammoo afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoo jijjiiruuf waan hin barbaaduuf iddoo afaanii tana yeroon tuqaasu iddoo sarchi jettu kanarratti afaan jijjiiruu barbaadan ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana keessatti Ingiliffaa waan hin gara afaan Oromoo jijjiiruuf English jee sarchi jaa jalqaba irratti naaf dhufa jechuudha. Kun akkuma agartan yeroo jalqaba irratti naaf dhufu jalqaba irratti yeroon seef godhuu kun haala kanaan naa mul'ata. Amma ammoo afaan itti jijjiiruu barbaadu saniin filadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma afaan Oromootti jijjiiruuf waan hin barbaaduuf iddoo kanaan cuqaa akkasumas iddoo sarchi jettu irratti maaliin barreessaa gara afaan Oromootti jijjiiruuf waan hin deemuuf afaan Oromoo niin filadha jechuudha. Akkuma agartan erga afaan Oromoo fudhannee Oromoo kan jiru gama gubbaarratti naaf bahee jira jechuudha. Amma maali isteeppiiwwan itti aanu sirriitti hordofuu qabdan. Amma kana itti fayyadamuudhaaf maal jalqabee irratti iddoo turn on accessibility bakka tana sirriitti focus godhuu qabdan. Kana on godhachuu qabna jechuudha. Kana jalqaba godhuudhaaf maal goona? Simply iddoo sarchi mallattoo nu baafte san numa tuqaamna sana booda iddoo turn on jettu nuuf fida jechuudha. Kun akkuma agartan niitu turn on kan jiru dirqama accessibility banachuu qabna. Yeroo haala kanaan nuuf fide iddoo turn on jettu nin cuqaasa. Simply gara setting accessibility nanaqaachuu haala kanaan. Erga haala kanaan keessa setting kiyya naqee maaliin filadha? Iddoo install the service kan jedhu kun akkuma agartan isa dhumaarra lammaffaarra kan jiru jechuudha. Haala kanaan ni filadha. Sana booda high translate yookaan ammoo aappilikeeshinichi off ta'ee jira jechuudha. Akkuma agartan amma aappilikeeshinicha off ta'e kana turn on yookaan ammoo on goona jechuudha. Jalqaba irratti high translate aappicha nin cuqaasaa. Sana booda isa off ta'ee jiru gara onitti nin jijjiira. Sana booda ammas gaddeemee allow yookaan nin hayyamaa fi jechuudha. Yeroon kallattumaan iddoo turn on kana godhu simply aappilikeeshinii kiyya accessibility isaa naaf banamee jira jechuudha. Amma itti fayyadamuuf baay'ee salphaadha. Simply itti fayyadamuuf amma kana back irraa goonee isin agarsiisa jechuudha. Amma mallattoo reefuu on goone kun akkuma agartan gama sarchi fakkaattu barreeffama kamiyyarrattu ni qabna gara afaan Oromootti naaf jijjiira. Haala kanaan barreeffama afaan kamiyyuu kan isin dhufe simply karaa gabaabaadhaan gara afaan Oromootti jijjiirratanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkasumas barreeffamoota hedduu fuutanii gara aappilikeeshinii keessatti yeroo neexan gara afaan Oromootti translate godhuu ni dandeessu jechuudha. Isiniif jijjiiramuu ni danda'a afaan kamiyyuu jechuudha guys. Haala kanaan aappicha itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise like godhuun akkasumas namoota birootiif share godhuu hin dagatinaa. Chaanala keenyatti subscribe godhuun maatii keenya ta'an isin jaa waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Nagaan tura.